Hello, welcome to the Barnoota YouTube channel. This is Afaan Oromoo tutorial on the course Logic and Critical Thinking. Tutorialii keenya irraatiin kan wajjin ilaallu koorsii Logic and Critical Thinking yookiin Logic isa jennu kana gabaabamaatti Chapter2 ilaalla wajjini. Chapter2 paartii kanaa keessatti kan wajjin ilaallu Basic Concepts of Logic. Logic jechuun maal jechuu akka ta'e, argumentiin maalidha? Premiseen maalidha? Akkasuma conclusioniin maalidha kan jedhu ilaalla. Premise indicator words warra ta'anii fi conclusion indicator words warra ta'an adda baafanna. Ittaansuudhaan waa'ee statementii fi sentensii ilaalla. Loojikii barachuun maaliif akka nu gargaarus kan ilaallu ta'a. Akkasuma waa'ee inferential claimii ilaalla gara boodaatti. Let us begin with the definition of logic. Etymologically jechi logic jedhu eessaa dhufe? Jecha Greek logos jedhurraa kan dhufedha. Etymological definition, technique of definition jechuun maddi jecha sanaa eessaa dhufe? Originii isaarraa jechuudha. Logos jechuun discourse, rule, reason, sentence jechuullee ni dandeenya. Moojila keessatti ilaaluu dandeessu. Or truth jechuu ni dandeenya. Logos jechuun jecha Giriikiiti. Hiikni isaa discourse, haasaa namni taasisu. Reason, akkaataa namni itti yaadu, akkaataa namni itti sababeessu. Rule, dambii wayiiti. Sentence yookaan hima wayiiti. Kanaaf loojikii jechuun maal jechuudha? Wanta namni haasa'u, discourse yookaan yaada namni dhiyeessu kan ittiin gamaggamu. Akkaataa namni yookaan ruulii tokko akkaataa ittiin gamaggamnu, argumentii tokko akkaataa ittiin gamaggamnudha. Loojikiin damee filoozofiiti. Boqonnaa tokko keessatti wajjin ilaalleerra. Filoozofii jalatti argama loojikiin. Damee filoozofii keessa isa tokkodha jennee turre. Logic is a science that evaluates arguments. Loojikiin damee filoozofii ta'e kan argumentii gamaggamudha. Saayinsii argumentii gamaggamudha. Argumentii jechuun maal jechuudha? Amma akka argumentii maal akka ta'e baruun dura waa'ee sentensii beekuun barbaachisa. Waa'ee statementii beekuun barbaachisa. Kanaaf al takkaa sentensii jechuun maal jechuu akka ta'e ilaallee as deebina. Sentence, a group of words or phrases that enables us to express ideas meaningfully. Sentensii yookaan hima jechuun garee jechootaa yookaan gaalee ta'anii yaada keenya karaa meaningful ta'een yookaan karaa hiika qabuun kan ittiin ibsannudha. Sentensiin jechoota irraa ijaarame yookaan gaaleewwan irraa kan ijaarame ta'e yaada keenya karaa hiika qabuun kan ittiin ibsannudha. Sentence may or may not have truth value. Sentensiin tokko truth value qabaachuu yookaan qabaachuu dhiisuu danda'a. Truth value jechuun dhugaa yookaan soba jedhamuu kan danda'u jechuudha. Himni tokko dhugaa yookaan soba jedhamuu yoo danda'e truth value qabaa jenna. Gaafa san himama yookaan statementii ta'a. Afaan Oromoo keessatti dogoggoruu yoo baadhe himama jechuun statementii isa jennudha. Himni hima. Sentensii yoo jennu hima jechuudha. Statementii gaaf jennu ammoo himama isa jennu sanadha jechuudha. Sentensii tokko dhugaa yookaan soba jedhamuu yoo danda'edha. Fakkeenyaaf mee sentensiiwwan armaan gadii kana ilaala. Sentences of the following type are not statements. Sentensiiwwan kunniin armaan gadii kun hundi isaanii statementii miti. Statementii ta'uudha dhugaa yookaan soba jedhamuu danda'uudha qabaata waan ta'eef. Fakkeenyaaf would you close the window? Foddaa hin cuftaa? Cufuu dandeessaa ammoo isin jedhu namni tokko sin ajajaa jira, question sin gaafachaa jira, heeyyama sin gaafachaa jira. Kun statementii ta'uu hin danda'u. Sababni isaas true or false jennee deebisuu hin dandeenyu waan ta'eef. Lakkii yookaan tole jenna malee true or false jechuu hin dandeenyu. Let us study together jedhee namni tokko proposal yommuu isin dhiyeessu waliin haa qo'annu yommuu isin jedhee isin gaafatu sentensiidha garuu statementii miti. Exclamation of keessaa qaban kun right on sirrii jirta sirriidha yommuu jedhamu dinqisiifannaadha. Sentensiidha garuu
statement mini jechuudha. I suggest that you to read philosophy text. Kitaabilee filoosofii, kitaabilee falaasamaa akka dubbistuun si gorsa si ajaja. Yaada siif kenna yommuu siin jedhu namni tokko sajjessiniidha yookaan yaada siif kennaa jira malee dhugaa yookaan soba jettee wanti deebistu hin jiru as keessattis. Give me your ID card yommuu jedhamtu ajajamaa jirta. Raqaa eenyummaa kees fidi yookaan as kenni yommuu jedhamtu jechuudha. Egaa kunniin hundi isaanii sentensiidha. Statementii jechuu hin dandeenye. Sentensiin tokko statementii jedhamuudhaaf tiruus vaaluu qabaachuu danda'u qabaata. Statement yommuu jennu hoo maal jechuudha? Statement is a declarative sentence with truth value. Hima ta'ee kan truth value qabudha. Fakkeenya yommuun isinii kaasu namni miila 6 qabatu jenne truth value qabanni kun truth valuun isaa maal ta'a? Soba ta'a. Namni miila 2 qaba. Kun statementiidha. Fakkeenya biraa Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaati gaaf jenne truth value qaba. Truth valuun isaa dhugaadha. Kanaaf himni tokko himama ta'uu kan danda'u yookaan statementii ta'uu kan danda'u truth value qabaateedha. Egaa argumentiin tokko statementii tokkoo fi lamaa fi isaa olirraa kan ijaaramudha. Argumentii jechuun egaa maal jechuudha? Argumentii akka duraan beeknutti argumentii yommuu jennu yookaan ammoo diikshinarii irra utuu sarchi gootanii falmii yookaan ammoo kirikkirii hin jiramini waan akkasii jedhee isin hiikuu danda'a. Wal falmii, mormii maal jedhamuu danda'a. Akkasitti beektu ta'a. Garuu loojikii keessatti argumentii jechuun akkasuma. Argumentiin loojikii keessatti hiika bal'aa ta'e broader meaningii qaba. Argumentii gaafa jennu egaa piriimisii tokkoo fi conclusionii tokko kan of keessaa qabudha. Piriimisiin garuu tokko olis ta'uu danda'adha. Argument hiika argumentii ilaallee deebina. Argument is the primary focus of logic. Egaa argumentiin loojikiin kan inni irratti focus godhu argumentii irratti jennerra. Logic is the science that evaluates argument jennerra. Kanaaf focusii inni jalqabaa loojikii maalidha? Argumentiidha. Argument is a group of statements. Argumentiin statementiiwwan irraa kan ijaaramedha. One or more of which claimed to provide evidence. Statementiiwwan kanneen keessa inni tokko yookaan tokko evidensii kan dhiyeessudha. Provide the evidence. Argumentiin tokko argumentii jedhamuudhaaf statementii minimum 2 qabaachuu qabaata. Inni tokko conclusionidha. One of the other follows the evidence. Inni kuni conclusionidha jechuudha. Premising garuu minimum tokko ta'uu danda'a. Yookaan achi tokko ol ta'uu danda'a. Egaa definitionii kanarraa kan hubannu from the definition argument is group of statement. Argumentiin statementiiwwan irraa kan ijaaramedha. The statement is divided into premise. Statementiiwwan kunniin premisii fi conclusionitti qoodamu. Premising kan jennuuni a claim that the statement attempts to justify. A claim that the statement attempts to justify jennuun kun conclusionidha. Yookaan wanti nuti dhugoomsuuf deemnu sun prove gochuuf deemnu sun conclusionii jedhamti. Statement that supposedly justifies the claim. Himoonni nuti yookaan himamoonni nuti statementii nuti fayyadamne evidensii dhiyeessinu suni premisii qaama. Argumentiin yeroo hundumaa hojiin isaa maalidha? Argument always attempts to justify claim. Wanta tokko nu dhugoomsuudhaaf deema yookaan yaala argumentiin. Dhugoomsuu gaaf jennu dhugummaa wanta tokkoo mirkaneessu yookaan soba ta'uusaa disprove gochuudhaaf yaala jechuudha argumentiin. Yommuu kana godhugaa premisii keessatti maal fayyadama? Evidensii fayyadama. Conclusioniin ammoo evidensii sana hordofee kan dhufudha. One of the other follows the evidence. Evidensii sana hordofee kan dhufu conclusionidha jechuudha. Therefore an argument is always composed of premise and conclusion. Argumentiin tokko
premise fi conclusion of keessaa qaba walumaa galatti. Egaa argumentii gaafa jennu wal falmii akkasumaanii utuu hin taane it is not mere fighting of words jedha. Moojila keessan irraa gaafa laaltan hiriyaa keessan wajjin, maatii keessan wajjin, barsiisaa keessan wajjin illee ta'uu danda'a. Falmii akkasumaan gootan utuu hin taane itti yaaddanii sababaa'oo taatanii yommuu yaada keessan dhiyeeffattan argumentiin isa sanadha. Loojikiin study of methods and the principle of correct reasoning. Correct reasoning. Yaada sirrii ta'e kaan ammoo yaada sababaawaa ta'e akkaataa itti guddifachuu dandeenyudha. Loojikiin kan qo'atu develop the method and the principle for evaluating argument. Egaa eemii guddaan gooliin guddaan loojikiin nuti qorannuu fi argumentii mataa keenya construct gochuudha inni tokko inni jalqaba. To construct our own argument yookaan yaada mataa keenyaa dhiyeeffachuu barreeffamaan isatu haasa'aadhaan jechuudha. Inni lammaffaa evaluating arguments of others, argumentii namaa gamaggamoo evaluate gochuu. Yaada namni tokko dhiyeessu yookaan barreessu gamaggamu karaa maal ta'een, karaa correct reasoning ta'een, karaa rational ta'een, sababaawaa taane akkasumaan yookaan nama sana waan jaallannu yookaan waan jibbinu qofaaf utuu hin taane rational thoughtii qabaannee jechuudha. Ilaalcha bilchaataa, ilaalcha sababaawaa ta'een primary tool philosophers use in their inquiry. Loojikiin jechuudha. Filoozofaroonni baay'ee itti gargaaramu loojikiitti. Boqonnaa tokko keessatti ilaallee turre. Damee filoozofiitti loojikiin. In logic we study reasoning itself. Yaaduu jechuun maal jechuu akka ta'e, yaadumti yookaan sababeessumti maalidha loojikii keessatti kan nuti ilaalle. Yaaduun maalidha? Akkamitti akka yaadnu? Forms of argument. Formiiwwan argumentii akkamitti akka ijaarru yookaan yaada keenya akkamitti akka barreeffamaanis ta'e haasa'aadhaan dhiyeeffannu. Argumentii gosa adda addaati jira. Paartiiwwan itti aanan keessatti kan laallu ta'a. Didactive argumentiin jira, inductive argumentiin jira. Particular errors, general principles and particular error. Namni yommuu waa barreessu, yommuu waa dubbatu, dogongora uuma, erarii uuma. Erarii sana eessatti uume namni sun jennee gamaggamuu akka dandeenyu nu gargaara loojikiin. Kanaaf namni tokko yommuu haasu yookiin yommuu waa barreessu dogongora eessatti uume jennee qo'anna jechuudha loojikii keessatti. Well, mee fakkeenyawwan kana haa laallu. All Ethiopians are African. Itoophiyaanonni hunduu Afrikaanota. Tsiyoonaawitii isaan Itoophiyaan. Tsiyoonaawwitiin Itoophiyaadha. Kan lammii Itoophiyaati. Therefore tsiyoonaawitii isaan African. Therefore tsiyoonaawitii isaan African. Wanti nuti prove gochuuf deemnu yookaan evidensii tokko ragaa tokko fayyadamne mirkaneessuuf deemnu tokkotu jira. Innis tsiyoonaawitii Afrikaa ta'uu ishee. Himamoonni jalqaba fayyadamne kunniin lamaan statementii ta'uu premisesii ta'uu isaaniiti jechuudha. Hubadhaa argumentii tokko keessatti kan nuti qabnu conclusionii tokko qofa. Premisesiin garuu tokko ta'uu danda'a, minimum. Yoo kana achi tokko ol ta'uu danda'a. Kanaaf argumentiin tokko minimum statementii lama of keessaa qaba. Fakkeenya kanatti dabaltanii ilaaluu dandeessu. Some Africans are black. Zalaalam is African. Therefore Zalaalam is black. Egaa saawundii nasii fi waa'ee saawundii fi ansaawundii jalatti kan laallu ta'a. Hammam dhugaadha? Hammam saawundiidha waan jedhu achi jalatti kan laallu ta'a ammaaf. All crimes are violation. Fakkeenya kana yoo ilaalle theft is a crime. Therefore theft is a violation of law. Yakki hunduu maalidha? Seera cabsuudha. Hannis seera cabsuudha. Kunniin amma kunni warri jalqaba. Premisesiiwwan ta'uudha isaaniiti. Therefore theft is a violation of law. Hatuun seera cabsuudha. Conclusionidha jechuudha isheen kuni. Some crimes are misdemeanor. Yakki muraasni yakkoota keessa yakki tokko tokko yakka cimaa miti. Hagas mara kan nama adabsiisu mini.
Murder is a crime. Therefore, murder is a misdemeanor. Ajjeesuun yakka. Kanaaf ajjeesuun yakka cimaa miti jennee conclusionii hojjenna. Hammam saawundiidha, hammam ansaawundiidha, hammam gudiidha, hammam baadiidha kan jedhu isa fuulduratti kan laallu ta'a. Asitti garuu piriimisii fi conclusionii jechuun maal akka ta'e adda baafanna jechuudha. Well, identifying conclusion in the premise. Paaseejii tokko keessatti yookaan argumentii tokko keessatti piriimisiin kami, conclusioniin kami jennee adda baafachuudhaaf tooftaa lama fayyadamna. Inni tokko looking at an indicator word. Mee dura loojikiin egaa evaluates and analysis argument. Loojikiin primary focusiin isaa argumentii irratti jenneerra. Argumentii xiinxala, analysis godha, evaluate godha, gama. Important tasks in analyzing of argument is to distinguishing premise from conclusion. Yommuu kana egaa hojiin nuti hojjennu hojiin guddaan tokko maalidha? Conclusionii fi premisii adda baafachuu qabaanna. Argumentii sana keessatti conclusioniin kan premisii kami jechuudha. Kiraateriyaa lamaan kan applied goona. Premisii fi conclusionii adda baafachuu jechuudha. Inni tokkoffaan looking at an indicator word. Indicator wordii laaluudhaan conclusioniin kana, premisii kana jennee adda baafachuu hin dandeenya argumentii tokko keessatti. Yoo indicator wordiin jiraate jechuudha. Premise indicator words kan jedhaman adda ba'anii jiru. Since, because, as indicated by, may be inferred from. Isaan kun hundi isaanii premise indicator wordidha. Isaan kana qo'achuu barbaachisa. Premise indicator wordii kana hordofanii kan dhufan maal ta'u? Premisii ta'uu jechuudha argumentii tokko keessatti. Well, conclusion indicator wordii warri jedhaman ammoo isaan kana therefore yeroo baay'ee hence, so, wherefore, as a result. Kunniin hundi isaanii conclusion indicator wordidha. Himamni conclusion indicator wordii kan hordofee dhufu conclusionii ta'a jechuudha argumentii sana keessatti. Mee fakkeenyaaf women are mammals. Zannabachiise uuman. Therefore, zannabachiise maamaal yommuu jennu dubartoonni hoosiftoota, zannabachi dubartiidha. Kanaaf zannabachi hoosiftuudha. Gaafa jennu therefore kun maal argisiifti? Conclusion indicator wordidha. Therefore. Kanaaf therefore booda kan dhufu zannabachiise maamaal kan jedhu kun conclusionidha jechuudha. Conclusionii erga beekne premisii kam akka ta'e beekuun nu rakkisu. Sababni isaas argumentiin tokko conclusionii tokko qofa waan qabu warri hafan lamaan premisiidha jechuudha. Well, you should avoid any form of cheating on exams because cheating on exam is punishable by the Senate legislation of the university. Yeroo qorumsaa hanna kamuu dhiisuu qabdu. Sababni isaas Senetiin University waan si adabuuf because kan jettus keessa jirti. Because in premise indicator wordii. Kanaaf premise indicator wordii hordofee kan dhufu premisiidha jechuudha argumentii kana keessatti. Cheating on exam is punishable by the Senate legislation of university kan jedhu kuni premisiidha jechuudha argumentii kana keessatti. Sababni isaas premise indicator wordii hordofee waan dhufeef. Conclusioniin ammoo you should avoid any form of cheating kan jettu kun conclusionii taati. Fakkeenya taanus ilaaluu hin dandeessu. Fakkeenya as keessatti this implies kan jettu kun conclusion indicator wordii ta'uu ishee mul'isa. Kana booda kan dhufu conclusionidha jechuudha. Well, inni lammaffaan argumentiin sun conclusion indicator wordiis ta'e premise indicator wordii hin qabu yommuu ta'e tooftaa nuti fayyadamnu inferential claimidha. Egaa argumentiin tokko indicator wordii qabaachuu dhiisuu danda'a. Yeroo sana premisiin kami, conclusioniin kami argumentii sana keessatti jennee adda baafachuudhaaf tooftaa fayyadamnudha jechuudha inferential claiming. Inferential claiming it refers to the reasoning process expressed by the argument which exists between the premise and the conclusion of arguments.
Inferential claim gaafa jennu paartii itti aanu keessatti sirriitti inferential claim fi factual claim kan laallu ta'a. Inferential claim gaafa jennu gabaabumatti liinkii pirimisii fi conclusionii gidduutti argamtudha. Liinkii maalittu gidduu isaanii jira yookaan relationship conclusionii fi pirimisii gidduu jiru ishee sanadha jechuudha inferential claim. Reasoning process keessatti yookaan yommuu haasofnu yommuu yaada keenya dhiyeeffannu yommuu yaadnu jechuudha. Liinkiin pirimisii fi conclusionii gidduu jirtu maalidha? Use this if an argument contains no indicator words at all. Tooftaa kana egaa tooftaa lammaffaa filannoo lammaffaa kana kan nuti fayyadamnu yoomi indicator wordii hin qabu yoo ta'e argumentiin tokko. Argumentii sana keessa indicator wordiin hin jiru yoo ta'edha. To identify premise from conclusion responding to either of the following questions. Kanaaf gaaffii armaan gadii kana sadeen of gaafanna. Gaafa maal ta'e indicator wordiin gaafa hin jiru ta'e argumentii san keessatti gaaffiilee akkamiit of gaafanna? Which statement is claimed to follow from others? Statementii kamtu himama kam hordofee dhufaa jira kan jedhu laalla of gaafanna. Akkasumas gaaffiin barnuti of gaafachuu qabnu what is the arguer trying to arrive at or prove? Argueriin yookaan namni haasaa isaa dhiyeeffachaa jiru sun yookaan argumentii sana keessatti jechuudha. Argueriin suni maal irra ga'uu barbaade yookaan maal prove nuuf gochuuf deema? Maal prove gochuuf yaala argueriin sun jennee gaafanna. What is the main point of the passage? Qabxii ijoon paaseejii sanaa maalidha? Paaseejichi maal jechuu barbaade walumaa galatti jenne main point yookaan qabxii ijoo paaseejii sanaa barbaaduudhaan conclusionii fi pirimisii adda baafachuu hin dandeenya jechuudha. Yoo maal ta'e yoo indicator wordiin hin jiru ta'e. Fakkeenyaaf our country should increase the quality and the quantity of its military. Ethnic conflicts are recently intensified. Border conflicts are escalating. International terrorist activities are increasing. Argumentii kana keessatti indicator wordii kamuun argattan ammaga. Indicator wordii hin qabani. Kanaaf wanti nuti gochuu qabnu gaaffii kana sadeen of gaafan. Which statement to claimed to follow from other? Kamtu kam hordofee dhufe? Statementii kam hordofee dhufe? Argueriin maal jechuu barbaade? Maal prove gochuuf deema? Yookaan ammoo main pointiin paaseejii kana maalidha kan jedhu gaafachuu qabaanna, barbaaduu qabaanna jechuudha. Amma kaa argumentii kana keessatti ethnic conflicts are recently intensified. Border conflicts are escalating. Walitti bu'iinsi ethnikii yookaan immoo walitti bu'iinsi sabaa bal'achaa jira. Border conflict walitti bu'iinsi daangaa bal'achaa jira. Isaan kunneen hunduu maalidha? Evidensii dhiyeessaa jiru. International terrorist activities are increasing. Shororkeessitoonni yookiin gocha shororkeessitootaaf babal'achaa jira, dabalaa jira. Kanaaf maal jechuu barbaadde jennee gaafanna jechuudha amma arguerii kana. Our country should increase the quality and the quantity of its military. Isheen kun conclusionii taate jechuudha. Biyyi keenya qualityidhaanis ta'e quantityidhaan baay'inaanis ta'e yookaan qulqullinaan jechuudha militarily guddachuu qabdi. Yookaan hidhannoo ishee humna waraanaa ishee cimsachuu qabdi. Main pointiin isaa kanadha jechuudha. Kun provide evidence dhiyeessaa jiru. Fakkeenya kanneen lamaanis itti dabaltanii ilaaluu dandeessu. Socialized medicine is not recommended. Amma isheen kun conclusionii taate jechuudha. Warri jaratti hafe hundi isaanii premisii ta'u. Because it would result in reduction in overall quality of medical care available to the average citizen. In addition jedhe premisii baay'ee tarreessa. Isaan hafan kun hundi isaanii primisiidha. Isheen olii conclusioniidha jechuudha. Fakkeenya kanas itti dabaluu hin dandeessu. Walumaa galatti argumentii tokko keessatti primisii fi conclusionii adda baafachuudhaaf tokkoffaa indicator wordii ilaaluu qabna. Indicator wordii hin qabu yoo ta'e immoo
inferential claim ilaaluu qabaanna. Loojikii barachuun maaliif nu gargaara? Wanta PowerPoint kanarra hin jirre waan xiqqootti isinii dabalee tuutoriyaalii keenya xumurra. Loojikii barachuun waan baay'eedhaaf nu gargaara. Logic sharpens and refines our natural gifts to think jedha Leemaan gaafa ibsu. Faayidaan loojikii tokko dandeettii uumamaan qabnu, dandeettii yaaduu uumamaan qabnu qarree akka itti fayyadamnu nu gargaara. Uumamaan egaa namni kamuu dandeettii yaaduu qaba. Dandeettii yaaduu uumamaan qabnu kana garuu sharpen goone qaruu nu barbaachisa. Refine gochuu calaluu nu barbaachisa. Loojikiin kanaaf nu gargaara jedha Leemaan. Logic helps us to develop the skill needed to construct sound argument and fallacy free argument. Loojikiin kan nu gargaaru inni tokko immoo gaafa yaada keenya dhiyeeffannu faalaas irraa bilisa akka ta'an yookaan dogongora irraa bilisa akka ta'an nu gargaara. Karaa biraatiin logic provides fundamental defense against the prejudiced and uncivilized attitude. Moojila keessanirraa dubbisuu hin dandeessu. Yaadota yookaan ilaalcha boodatti hafoo ta'an, uncivilized warra ta'an, prejudiced warra ta'an kan nama qoodan yookaan kan nama miidhaman dura akka dhaabannu nu gargaara. Dallaanuuf ta'a jechuudha. Gaafa loojikii baran. Logic enables us to disclose ill-conceived policy. Policy yeroo tokko poolisiin yookaan seerri biyyi tokko baaftu kan nu miidhu ta'uu danda'a, kan saba miidhu ta'uu danda'a. Yeroo sana raashinaal taane yookaan yaada bilchaataa tokko, yaada qabatamaa tokkoon poolisiiwwan sana dura akka dhaabannu nu gargaara. Egaa poolisiiwwan sana dura gaafa dhaabannu yookaan gaafa qeeqnu poolisii sana gaafa criticize goonu raashinaal taaneetu jechuudha. Akkasumaan sababaawoo taane yaada yookaan evidensii qabatamaa dhiyeessine jechuudha. Karaa biraa logic enables us to increase our confidence while criticizing the arguments of others. Yaada namaa yommuu falminu yookaan yaada namaa yommuu qeeqnu loojikiin kan nu gargaaru. Yaada namaa yommuu qeeqnu confidence akka horannu nu gargaara. Confidential taana jechuudha loojikii gaafa barannu. Yaada namaa tokko dura dhaabachuudhaaf confidence qabaanna. Egaa tuutoriin keenya irraa kana fakkaata ture. Walumaa galatti YouTube chaanaalii keenya warri subscribe hin goone subscribe godhaa. Ishee kana si yaadachiisuun barbaada. Hiriyoota keessaniif share godhaa, comment godhaa, yaada qabdan nuuf qoodaa. Galatoomaa paartii itti aanutti wal arginaa. Nagaan tura. Yeroo gaarii qabaadhaa.